harkaan idaa jedhe namichi haphee liqimsee jedhe Oromoonii jette duratti haati koonnaa waan tokko dubbattu beektani. Yaa jamaat keer yeroo tokko jechuudha nuti ofuma keenyaaf jechuudha hidhaa nurraa hiikkatee deebisnee ofitti hiina isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Amma viidiyoo fayyoo kaleessaa kana laale tanani dhugaa waaqa galgala laalee achi namas irra deebi'ee tanan ilaale jechuudha. Innaan ilaalu inni akkate tan caraacaru jiru sila isinii ani kan sammuu ta'uufanii bakka waanan godhu dhabeera gaafa inni akkasitti ishee faana deemu ishee faana wallagga deeme moo maal ta'e moo maaloo moo jette maraachuudhaaf kaatee bakka hojii isaatti dhaquun qaba. Jettee isiin akkasittiin kan sammuu of gootee akka wayii si godhachuu si arginaani maal jedhee amma gadi jedhi mataa kee irratti gadi si fincaa jechuun deeme jechuudha. Dhaggeeffadhaa har'a jechuudha har'a fayyoodhaan akkasitti amma dhahee lafa si buusaa maaloo si godhaa maaloodhaa jedheeni miti akkas jedheeni miti isheen kunis boru akkasuma jechuudha. Isheen kunis akkasuma keessattuu immoo jechuudha keessattuu dhiirri dubartii tokko faana wal dhabee. Dubartii tokko faana wal dhabee jechuudha. Dhaqee kan biraatitti hirkifatu. Ishee sana faanas gaafa wal dhabe maal godhaa? Kan biraatti hirkifata dhaqee. Kan biraatti hirkifata. Inni kun maal godhaa? Hirkifataatuma deema jechuudha. Jireenya karaa fuulduraatiif namaa ta'u miti namni akkana. Hirkifataatuma deema malee nama jireenya karaa fuulduraatiif ta'u miti jechuudha. Har'a mucaan kun wanni isheen isa faana akkasitti maraattee raawwattee aduu sana dheengaddaa argitanii jirtu bakka hojii isaatti dhaquun qaba dhuguma ishee faana deememo isheen deemteerti waan ta'eef dhugaadhuma immoo deemteerti ijoo kaleessa dawwaleefin ture nan dawwalaaf isiniin jedheen ture miti. Dawwaleefin ture bilbila haadha ishee irratti muudii gaariirra hin jirtu dhugaa rabbii baay'uma tokko bakka nantini jettee anayyuu baay'ee wajjin haasa'aa ture sagalee ishii irraa waraabne maleedha. Dura obboleessa isheen natti dubbatee silkii harmeessiitu obboleessa isheen narraa kaasee jechuudha. Achiin ergasii seetti naa kennennaan inni seetti naa kenne achiin baqaaras muudiin naaf hin dhufne bakka isheen waa'ee natti dubbattee naan bakka waanuma akkaataa itti sirreeffattu naamna itti haasa'aatii ture. Innaa ganaadha ganaan mattaawaqaa baafachuu na barbaachisaa. Galmaa itin jira moo maallaan jettee waan ta'e galmaa itin jira mattaawaqaa baafachuu na barbaachisaa. Wantoonni nan sana ittiin bane hundi isaayyuu maqaanis wanti hundinuu jijjiirameera waan ta'eef naamna naan jettee. Innaa kanuma kana wajjin haasofne sagaleenis badaan dhaga'amuu hin ciccitaa ture neetwoorkiin sababa kanarraan ka'e sagalee waraabuu hin dandeenye waan neetwoorkiin ciccitaa tureef jechuudha. Kanattaan see makaa viidiyoo eenyu maqaan isaa didaamoo jiraadha naan jettanidha maqaan isaa jiraadha. Yeroo baay'ee koomentii jalatti naa barreessu taanasi didaan jedhaan dida dhuguma didaadha kun didaadhuma jechuun ni wayya maal jiraadha. Dhugaan isiniin jedhame dhugaa rabbii dhugaan naan akkasitti konchishii darbatee lama buusuudha ga'e akkatti garaan kun gubatee dhugaa waaqayyo inde maal jechuudha inde. Dhugaa waaqaa amma tokkoon ishii jechuudha hundi siituu bari kanuma kan akkasaa kun guuttee mitiire amma maal gooti gaafa itti dhaxxeentini jetteeni achi haadha kee gadi jedhi mataa kee irratti gadi fincaana jetti maal haadha siitii yeroo haadha siitii hudduu si qabattee illee jettee baatee haa baddu malee maal akkasitti gadi namatti haasofti maasida ta'eef minsila naannoo maalidha sawukkoo naatu samu. Shinis nama jechuudha akka kan kee baatee piizaa nyaachuu wallaalte moo akka kan kee baatee tokko dhattee booleedha kan daaspooraa ba'ee dhufe qabattee too mana kireessuu fi isa dhiisteef imooyyuu wannummaa numta akkaataatti ishee darbattee lafa ishee buustuuf maaliif koyi maaliifin jedhe barana gaafii guddaa kanatti ta'e kana maaliifi. Iseen bari jechuudha ani akka kan kootti yaada beektanii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni ilmoo qabdi waan ta'eef ilmoo sii kana abbaa ormaan ilaalchisu abbaadhuma isaanii faana toltus baddus bareedus busaa'us abbaadhuma isaanii faana jiraachuu naaf wayyaa isaanis akka abbaa ormaan ilaalle jettee raawwattee akkasitti maraattee kaate malee kaleessa dheengaddoo ishee dhumatu baynarraa siin jedhee si baase darsa kee gadi sii darbate har'a immoo
barbaadamtee naani lafatti si gadi si gombisa jettee ni bar. Sin gombisa jedhee ni bar dhugaa waaqayyo sin gombisa asitti gadi si gombisa jedhee ni bar. Maal sira ta'eef gizee kana jechuudha dhugaa dubbachuuf akkas qubaan nama tuqanii raawwatanii nama gombisanii lafa nama buusuu miti jechuudha. Jechumti arrabaan jedhamte kun iyyuu akkasitti si gaafachiistu kana quba qabaadhu dhugaa rabbii jira dhugaa siin jedha. Jechumti jette kun bichaan iyyuu akka si gaafachiistu bari jechuudha. Maaliifin yoo namaa ta'e wajjin jiraatan yoo namaa hin taane wulliqi jedhanii raawwatanii walirraa bahanii jechuudha. Malee kan wal gabbaranii mataatti wal baatanii gadi jedhi sirratti fincaanamaan jedhanii nama faana jiraatan sun hin jiru. Durafe dhugaa waaqa durafe jechuudha inni akkasii durafe. Maaliifin keessattuu qufaanna qabeera naante sagalee koo cufaati jirannaa tokko keessattuu jechuudha warreen ilmaan qabdan kuni ilmoodhaaf jettee raawwatteetti malee shamarran kan isin kadhattuufi waan nuti isin kadhataniif hin jiru. Maanni tokkoffaa namni tokko kan walitti dhufu ilmoo godhachuudhaaf jechuudha. Ilmoo godhachuudhaaf. Ilmoo erga godhatteen booda mooyyuu jireenya gammachuu jiraachuudhaaf jechuudha. Ergammoo jireenya keessana keessatti gammachuudhaan hin jiraanne siqiqiidhaan jiraatte erga taate wannummaa namti isa kadhattuuf hin jiru jechuudha. Zanaafataa itti qophaa fi jiraachuu dandeessa. Namni tokko ilmoo dhabb jiraata erga ilmoo argatteen booda ilmoo kee fataa gootee guddifataa jiraachuu dandeessa. Abbaa koo siin jetti yoo taate in jetti ishiinuu silaa ilmoon bara kanaa hime ooduma si ati waan barbaadde gootuu fi abbaa keenya siin jette jechuudha. Harroota haadha siitii isiinis dhalanii raawwattee achi deebitee abbaa keenya fidi siin jetti bar. Abbaa keenya fidi siin jetti bar dhugaa rabbii afaan guuttatteen abbaan koo eessa jira siin jetti bar. Dhugaa waaqayyo. እና የዋሺ ነገዘት ደቹ ኩኑ አቺ ጅራ ዳቂ ቢራ በቃ ኡጋ አቂ ቢራ የታኒ ኢዶን ጅሩት ኢትያዳቅጡ የወርባደ ወጅን ሃደሱ የወርባደ ላለተ ደብተ ሃዱፍቱ ዘና ዲጅራዱ ያቦሌቲኮ ኢሰ ማል ገድ ጀሪ ስረታ ፍንጫሲ እንጀራ ኩኒ ሞ ያቹ har'aan itti waan kana zimjanna taanaan dhugaa waaqayyo har'a waan kana zimjanna taanaani hunda mana keenya raawwata seena sooshaal miidiyaatti galtee wanti hundi waan ta'eef waan hunda sooshaal miidiyaa irraa ilaalanii dhufanii raawwatanii akkas nuun jedhanii manatti galanii kana hin beektu warri baarate daarii amma mee amma waan tokko sooshaal miidiyaa irraa ilaalanii dhufanii raawwatanii wanni abbaan manaa keessan isinitti dubbate hin jiru mee dhugaadhuma ishii dubbadha. Dhugaadhuma ishii dubbadhaa sooshaal miidiyaa irraa oolula sooshaal miidiyaa irraa waan sooshaal miidiyaa irratti argan dhufaniitu si gaafatu dhugaa waaqayyo dhugaa siin jedhama dhugaa rabbii jechuudha dhufan si gaafatu waan barbaade maan taane waan ajirratti argan dhufanii si gaafatu beekta. Kana ta'eefuu jechuudha waan akkasii nurraa dhaaba. Mana fayyoo kan dhufe kuni boru mana koosiin dhufa waan ta'eef jechuudha mana nama biraasiin dhaqa waan akkanaa isa lafa buusaa kana nurraa dhaaba.